gaa'ila feesbuuk irraa yookaan gaa'ila qilleensarraa. Gaa'ila kan namaa kennu waaqayyoodha. Gaa'illi waaqayyoo keessa hin jiran immoo gaa'ila milkiin ta'u, gaa'ila gadi fageenyaan ijaarameen ta'u jechuudha. Bor diiggata waaqayyoo keessa hin jiru waan ta'eef baay'ee nama garrama, baay'ee nama gaddisiisa dhugaa dubbachuuf jechuudha. Egaa nagaan dagannee obboloota koo akkam jirtu? Nagaa keessanii ani nagaa kooti. Isinis bakkaaf lafa jirtanitti nagaa guutuu akka qabdan abdii guddaan qaba. Ani obboleettiin keessa waaqayyo haa galatu nagaa kooti. Egaa namni asirratti argitan kuni jechuudha. Dubartiin kuni gaa'ila barbaadde jechuudha. Gaa'ila barbaaddetu gaa'ila barbaaddee isa booda daldaalatti mattee jechuudha. Nama akka arguuf, abbaa manaa akka arguuf daldaalatti mattee, daldaalaan kun immoo gaafa nama isheedhaaf ta'u argu yookaan nama gaa'ila barbaadu argu bilbilaan quunnamsiisee jechuudha. Itti himee jechuudha isheetti. Isa booda namni kun gaafa argamu, namni ishii fuudhu kun gaafa argamu, ishiin birrii hundumaa baasii hundumaa dandeessee kan zargiis ta'ee kan hundumaa isheetu danda'a jechuudha. Maallaqni kan ishiiti. Isa booda dubartiin kun jechuudha jaarsummaan akka hin ergamneef walii hin beekani, silkiidhaan qofa wal beeku, ijaan argaa wal hin beekani, lafattis wal hin beekani, maalummaa walii hin beekani. Isa booda jaarsummaan akka hin ergamne goote akkasumatti zargii cidha yookaan zargii godhannaa jettee itti himte jechuudha. Silkii himaan jechuudha. Maalummaa akka walii kan hin beekne, jaarsummaan akka hin ergamneetti jechuudha. Isa booda wacii hundumaa ofii ishii dandeesse jechuudha. Namni kun jechuudha. Qo'anii kanan jedhu ishee fuudhe mooyyuu isatti fuudhee anaaf hin galle garuu. Namni jaalalaan walitti dhufeyyuu, namni maatii isaa wal beekanii waliif kennamaniyyuu jechuudha. Jaalalaan kan walitti dhufaniyyuu yeroo har'aa gaa'illi namoota baay'ee diigamaa jira jechuudha. Garuu ishiin immoo birrii ishiitiin bitattee kaatee gaa'illi kun gaa'ila milkii hin taanatti fakkaatu ani akka yaada kootti. Maaliif jennaan abbaan manaa sun otoo hin jaallatiin, otoo wal hin beekin, birrii ishiitiin immoo deebitee gaa'ila kana godhachuu barbaadde waan ta'eef gaa'ila gadi fageenyaan dhaabbate taa'ee yaadu ani utuma ta'eeyyuu jechuudha. Maaliif jennaan wal hin beekan, maalummaa wal hin beekanii, lammanni immoo deebitee birrii ishiitiin isheetu fuudhee jechuudha. Kanaafuu namichi wacii hundumaa isheerraa fuudhee, birrii ishiirraa fuudhee jechuudha. Birrii ishii hundumaa irraa fuudhee fixeetu isa booda gaafa cidhaa dhaabbatanii guyyaa cidhaan qabameefi jechuudha. Guyyaa cidhaa qabatanii firoottan fi zargiin bakka godhamuuf yaalii godhamee, firri wawwaamamee, wanti hunduu xumuramee, guyyaan cidhaa qabamee, isa booda namichi waan isheen feeneef, waan isheen barbaanneef maal godhaa? Yaada tokko malatee jechuudha. Birrii ishii fixe waan ta'eef guyyaa cidhaa san maal godha? Ishiin qophoofteerti. Zargii kootettee qophooftee waan hundaa uffata waan barbaachisu godhattee jechuudha. Garuu birrii ishii itti nafne jechuudha. Birrii ishii baastee namichi naaf godhaa, walitti dhufna jettee yaalii hedduu gootee jechuudha. Inni garuu gaafa cidhaa sana nan hidhameen jira, hidhaan jira jedhee isheetti bilbilee jechuudha. Ishiin akka qophoofteertutti, akka cidhi waamamee, akka wanti hunduu qophaa'etti nan hidhameen jira jedhee. Maaliif jennaan ishiin barbaanne ka ishiitu isa barbaade malee, ishiitu gaa'ila barbaade malee inni isheen barbaanne. Maaliif jennaan maalummaa ishii hin beeku. Kana caala immoo birrii ishii itti baasteen birrii ishiitiin waan hunduu godhamee jechuudha. Ani kanan jedhu ishee fuudhe moo isatu fuudhee utuma ta'eeyyuu jechuudha. Sakkasii waaqayyo namaa baasu dhugaa dubbachuufiin jedhe. Isa booda niitiin kuni akkuma uffata uffattee qophooftetti achumaan haftee jedhama. Birrii ishiitti nafne namichaan arganne jechuudha. Inni bilbilee nan hidhamee jedheen. Maaliif isheen barbaanne ka? Daldaalatu immoo walitti fide kaa jira kana. Gaa'illi waaqayyo keessa jiru gaa'ila eebbaa, gaa'ila milkii, gaa'ila gadi fageenyaan ijaarame ta'a malee kan akka kanaa hin ta'u jechuudha. Gaa'illi qilleensarraa yookiin gaa'illi feesbuuk irraa dhumni isaa kanumadha jechuudha. Osuma ta'e immoo gaa'ila kan namaa barbaadu daldaalas miti. Maaliif waaqayyo kan namaa kennu gaa'illi daldaalaan namaaf barbaadu kuni gaa'ila
jaalalaan dhufu mitis. Kanaafuu akkasii waaqayyo nama haa baasu, namarraa haa qabu. Yoo dubartiin kun gaa'ila barbaadde ta'e fuula waaqatti gadi jettee waaqayyoon kadhachuu qabdi malee bitachuus hin qabdu. Dallaalatti simattee birrii ishiis balleessuu hin qabdu ture. Maaliif gaa'ila milkii kan godhu yoo jaalalli keessa jiraate, yoo waliigalteen jiraate, yoo dura jaalalaan walitti dhufan malee inni aadaa fi duudhanuu wal fuudhanii diigamaa jira yeroo irraa. Isayyuu qarshii isheetiin bitatte, isayyuu waan hundumaa ishee dandeesse, isayyuu jaarsummaan otoo hin argamin kun gaa'ila sirrii miti jechuudha. Kanaafuu kun qaaniidha, waaqayyos akkasii nama haa baasu. Yeroo durii gaa'illi harmootiin keenya abbooliin keenya walitti dhufanii jechuudha. Kan ammaa hin bade malee bara balleesse malee jechuudha. Harmooliin keenya yeroo wal fuudhan haadaaf duudhan jechuudha. Isa booda jaarsummaan ergamee wanti hunduu xumuramee haati sunii fi abbaan sun otoo waliin argin gaa'ila geggeeffataniitu walitti dhufuu jechuudha. Kun gaa'ila milkii, gaa'ila eebbati. Gaa'illi isaanii kun hanga dullumaatti yookaan hanga du'aatti adda kan bahu miti. Waaqayyos keessa jira, kan namni jaallatedhas. Gaa'illi kun gadi fageenyaan kan ijaarame jechuudha. Inni bara kanaa, inni bara keenyaa kun immoo ofumaaf maraxatu, ofumaaf filatu, isa booda wal arganii bakkeetti waggaa 2 waggaa 3 jaalalaan xumuranii jaalala isaanii fixatanii isa booda gaafa wal bira dhufanoo jaalalli hin jiru. Dhume bakka dura dhume ka bakkeetti dhume waan ta'eef jaalala eebbaa, jaalala milkiin ta'u. Maatiin hin beekanii, firri hin beekanii, jaalalli dura dhume. Waliikuu waggaa 2 waggaa 3 waliin jiraatanii waliikuu dhaga'amaa jechuudha kan bara keenyaa kanaa. Kanaaf kan waaqayyo namaaf kenne gaa'ila eebbifamaa, gaa'ila milkii waaqayyollee namaaf haa kennu. Kanaaf immoo wanta fokkisuuf, wanta hin fokkisne, wanta bareedu, wanta hin bareenne ilaallee bukkee qabnee ilaaluu qabnaa siniin jedha obboloota koo. Kanaafuu gaa'ila kan namaa kennu waaqayyodha. Gaa'ila eebbaa immoo, gaa'ila milkii immoo isatu namaaf godha jechuudha. Kanaaf gaa'ila barbaannan fuula waaqayyootti gad jedhanii waaqayyoon kadhachuudha malee isa birriidhaan bitatan, isa daldaalan namaa bitu kana gaa'illi kun gaa'ila eebbaa yookaan gaa'ila milkiis hin ta'u, gaa'ila gadii ijaarames hin ta'u. Akka kanaatti salphatanii hafuu waaqayyo namaa oolchu. Kana amma viidiyoo biraatti walitti deebinutti nagaan naaf tura. YouTube koo subscribe, like, share naaf godhaa, na jajjabeessaa siniin jedha obboloota koo.